kutaa sadaffaa kana keessatti akkamitti jaalalaan onnee dubartii banuu akka dandeenyu ilaalla. Akkasumas dhoksaa banamuu dubartii maal akka ta'e, dhoksaan cufa ishees maal akka ta'e, jaalalaan harka kennachuun ishee maal akka ta'e, ofirraa seekkisuun ishees maal akka ta'e ilaalaa. Tarii haala dubartii keetii baachuu dadhabdee bishooftee akka dhibee taatetti sitti dhaga'amaa jira ta'a. Akkas taanaan viidiyoon kun kan kee. Akkamitti jaalalaan onnee dubartii banuu dandeenya? Dhiirri yeroo qorumsa dubaraa isatti gara jaalalaatti ceesisuu dadhabu dhiphataa ta'a. Osoo isheen salphaamatti jaalala isaaf harka kennitee barbaada. Garuu guutummaatti jibbamuu fi balaaleffatamuun dubartii dogoggora ishee qofa miti. Onnee ishee cufame banuun ofirraa isa ittisuu ishee bira darbee jaalatti ceesisuu dadhabuu isaa mul'isas. Yeroo dhiirri haala hamaa isheen ofuma isheetti fidduu danda'u obsu mallattoo dadhabina isaati. Deemee dhuma irratti yaadni isaa dubartii fi addunyaa gara jaalalaatti isaan fiduuf tajaajiluu irra dubartii fi addunyaa kana baqachuu fedhuu ta'a. Dhiirri amala haala dubaraa isaa hamaa baachuma hin qabu. Garuu ogummaa isaan itti fufiinsaan ishee tajaajiluu fi jaallachuu qaba. Kana booda yoo isheen jaalala isaaf banamuu hin dandeenye asumatti hariiroo ishee waliin qabu cufuu qaba. Yaada duuba qabaachuu fi gaabbuu yoo isa hin barbaachisu. Sababni isaa wanta gochuu qabu hunda akka godhee beeka. Qabxii guutuun walitti dhufeenya ho'aa jaalalaan wal tajaajiluudha. Ofii keenya caalchisuun jechuudha. Osoo of tajaajiluun keenya wal tajaajiluu keenya caalaa bu'a qabeessa ta'e, yoos walitti dhufeenya gad fagoo fi ho'aa qabaachuun hin barbaachisu ture. Walitti dhufeenyi gad fagoon kan inni barbaachiseef hanga qofaa kee guddachuu dandeessu caalaatti guddachuudhaafi. Osoo of tajaajiluun kan caalu tajaajila caalu argachuudha. Kennaa guddaan hunda caalu ati jaalallee keef kennuu dandeessu onnee ishee banuudha. Yeroo inni cufamee jirutti, yeroo kana haala dukkana ishee keessaa ba'uun of argatti. Jaalalli dhiirummaa kee calaqqisuun dukkana ishee ibsa. Karaa isheen ofii isheef dalaguu hin dandeenye. Tarii akkuma dhiirota kaanii haala dubartii, amala dubartii dadhabdee baachuu dhaabdee jirta ta'a. Tarii dubartiin dhibee akka taatetti sitti dhaga'amaa jira ta'a. Tarii akka isheen qofaatti si dhiiste ofii ishee qofa kunuunsitu hawwaa jirta ta'a. Hamilee dhabdee bushooftee jirta ta'a. Salphaamatti haala dubartii keetii ajaa'ibsifachaa jirta ta'a. Aarii gaddi keessa keetti waan ijaarameef maal rakkoon ishee, maaliif gammadduu hin taatu jechaa jirta ta'a. Mee kutaa marsaa amala dubaraa lama haa ilaallu. Yeroo salphaa fi yeroo rakkisaa kan jedhamu. Isaan keessaas inni jalqabaa jaalalaan harka kennuun onneen ishee banamuu. Inni lammaffaan immoo cufamuu ofirraa si ittisuun dandeettii keettiin ishee bantu ilaalu. Marsaan amala dubaraa kun ni naanna'a, hin xumuramus. Akkuma uumama kan biraa jechuudha. Haala of cufuu isheetii kanaa yoo hubatte tapha xiinsammuu qorumsa miiraa ol darbitanii guddachuun qoosaa taphichaa ilaaltu jechuudha. Yeroo isheen sitti of cufuun ofirraa si ittistu isheef obsuu yookiin mormuu irraa jaalala ogummaa qabeessaan haala ishee bane. Kun kennaa keessa guddaadha. Lamaan keessan kennaa kanaan guddattu malee amala ishee danda'uu fi obsuu fi kenniti. Dhiirri inni bilchaataa olaanaa ta'e haala marsaa amala dubartii isaa akka abaarsaatti hin ilaalu. Garuu akka qormaataa fi bohaartiitti ilaala. Dubartiin akka banamtuuf amala ishee irratti hojjechuuf karaaleen kalaqaman jiru. Taphachiisuu, tuttuquu, dhungoo gammachiisaa amma isheen baquu keessatti lafaa ol fuudhuu, baachuu, ofirra naanneessuu, yeroo dheeraa qoosaa osoo hin fakkeessin jechuudha.
Garuu yoo karaa humna qabeessa ta'een jaallatte, kalaqa hundaas fayyadamte, sitti cufamuu itti fufte, then simply relax. Waan dandeessu gootetta waan ta'eef, ishee tajaajiluuf ogeessa gahaa yoo hin taane yookiin immoo yoo isheen jaalala kee fudhachuuf fedha hin qabaanne tarii dubartii dogoggoraa waliin jirta ta'a. Kana yaadadhu, dubartiin kee yoo hundee saalqunnamtii qabaatte sababa malee yeroo hundaa ofirraa si ittisaa oolti. Haala ishee jijjiiruu dandeessi laata jettee eeguu yookiin immoo dubartii jijjiiruun illee kana irraa fagaachuu hin dandeessu. Kanati gochuu dandeessu akka banamtuu fi ishee tajaajiluuf dandeettii kee guddisuudha. Kun gonkumaa hin dhaabbatu utuu ati quuqama kan qabu, sodaa maleessa, jaallataa fi kan taphata danda'u taatellee. Haalli qilleensaa itti fufiinsaan gaggeeddarama. Yeroo roobaa fi yeroo gogiinsaa keessa naanna'a. Halkanii fi guyyaan dabaree isaaniin wal jijjiiru. Akkasuma dubartiin itti fufiinsaan banamuu fi cufamuu ofirraa si ittisuu keessa naannofti. Osoma jireenyi ishee fi hariiroon keessan bu'a qabeessa ta'anii jiranillee. Yoo amala dubartii isa naanna'u kana obsaan danda'aa jirta ta'e, deemee isa eessayyuu hin geenye isa jedhuun jeeqamaa taata. Akkasumas atii fi isheen aarii wal keessatti ijaaraa jirtu. Amala ishee hin obsin, hin baatin, waa'ee isaas ishee waliin hin odeessin. Irratti hirmaachuun ishee misoomsi. Qaama ishee qaama keetiin sochoosi, taphachiisi. Taphaa fi seequun laphee ishee bani. Argamuu kee sodaa maleen laphee ishee cufame bani. Onni ishee irra deddeebi'i bani. Kutaa 1ffaa fi 2ffaa dhuma viidiyoo kanaa irratti isiniifan ka'a. Tokkoon daawwachuu dandeessu. Yeroo tuqxan isiniif